Kunis kaampaanichi Hacaaluu Hundeessaatiin gaggeeffame waan ta'eef kunis Hacaaluu godhee itti moggaase. Ani maqaan koo Taaddasaa Abdiisaan jedhama. Godina itti dhalate godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabaat magaalaa Bitee Haroo kan jedhamudha. Konkolaataa kana warroota caccabaa yookaan warra hojjetamee bade agalgiloota hojjetamee badirraan hojjete. Boodiin isaa kun kaartooniidha. Shaansi isaa kun muka. Kunillee warroota hojjetamee gatameerraa gommaa isaa kanan hojjete. Inni ittiin jiru motorri isaa kun dinaaboodha. Dhagaa baatiriitiin socho'a. Tiraakiidha. Siinoo tiraakiidha. Maqaan konkolaatichaa Hacaaluu deemu gaase. Siinoo tiraakiidha. Infe'a ofirraa hin garagashaa. Hin dalagee ofirraas garagashuu hin danda'a. Fe'uus hin danda'a. Deemuus hin danda'a. Duubattis fuuldurattis socho'uu hin danda'a jechuudha. Baatirii fuulduraas qaba. Fireenchaas qaba. Ispiikoos qaba jechuudha. Kan ittiin buusu ishiin kun akka nadaajii isaatti. Ishiin kun maarshii duubaati. Kan ittiin kaasu. Kan ittiin buusu. Yoon isheen agar qabee hin kaasa. Ofirraa dhangalaasaa jechuudha. Yoon ishee kana ol butee hin deebisaa jechuudha. Hambiraas immoo akkasumatti asirraan hin jira. Duubatti akka deebi'u. Fuulduratti akka deemu. Gallachuun hojjetaa jechuudha. Akka inni buusuu fi akka inni kaasu godhee isinitti agarsiisuu ni danda'a. Amma gadan buusaa. Ishii kana maarshii hangad buusu gasheera. Nadaajiidha ishiin kuni. Akka nadaajiitti fayyadamtee jechuudha. Amma olan gashaa ishiin kun hin kaastee jechuudha. Kaastee amma ofirraa buusaa jechuudha. Gisee ishii kana gad deebisee gaafa kana tuqe hin buusaa jechuudha. Kun dalaga siistema elektirikaan kan inni hojjetu. Kana jechuudha. Duubattis fuuldurattis dalaguu ni danda'a jechuudha. Maqaa konkolaatichaa Hacaaluu Hundeessaa jedhamee moggaase. Siinoo tiraakiin maqaa kan mataa isaa danda'e qaba. Inni kun Hacaaluu Hundeessaa jedhama jechuudha. Meeshaa irraa dalagame. Meeshaa irraa dalagee kuni kaartooniidha. Inni kunillee elektirikaa kunillee mastaatuma fayyadamee mastaatu inni agarsiisa. Inni agarsiisa. Inni agarsiisa. Duubatti inni agarsiisa. Kunillee akkasuma kunillee kaartoonuma mummureetiin intini isaa kana bareedina isaa kana itti hojjedhe. Kunis illee waanuma badeedha. Laastikiidha. Kun kan jiru kun dinaaboodha. Dinaaboodha. Dinaaboon kun hin naanna'a. Gaafa inni naanna'u ishiin kun gaafa ishiin naanna'ufte ishii kana ol kaasa. Gaafa ishiin akkana gad deebite fuudheetiin gadi deebi'a jechuudha. Isadha deemsas hin danda'a jechuudha. Wanni kunoo baatiriin kunoo. Baatiriin inni kuni ifa isaatiif intiniidhaaf asaardii isaatiif akka inni soso'u akka inni duubatti deebi'u akka inni fuulduratti deebi'u baatirii sadii fayyadamee inni kun kiriikii isaa akka inni kaasu taasisa. Inni kun akka inni gad deebisu taasisa. Inni kun ibsaa fi dinaaboo isaa akka inni duubaa fuulduratti soso'u taasisa jechuudha. Sadan isaanii gosa adda addaati. Amma lafarra deema? Hin deemee deemuu danda'a. Inni fayyaa harkaan inni faa ibsaa sitti agarsiisuu danda'a. Ifa fuulduraa fi asaardii ibsaa sirraan qaba. Asaardiin qaba. Ibsaa fuulduraa hin qaba jechuudha. Kun immoo fuulduratti akka inni deemu taasisaa jechuudha. Inni deema. Fuulduratti deema. Inni kun immoo akka inni duubatti deemu taasisaa jechuudha. Kunan duubatti deema. Taasisaa jechuudha. Amma akka inni lafarra deemu gochuu hin dandeenya. Lafarra deema. Asoo argachi yookaan achumatti dhaabe. Amma immoo akka inni duubatti deebi'u gochuun ni danda'ama jechuudha. Amma duubatti deemaa jira jechuudha. Of danda'ee deemaa jira. Duubatti hin deema. Shufeerri kaa amma elektiriik siistamiidhaan deema waan ta'eef shufeera. Amma immoo gaheera bootaa gahee akka inni irraa dhangalaasu. Amma dhangalaafatee jechuudha. Bakka dhangalaase sun immoo xiqqoo hin siqaa. Ammoo gaddeeffataa jechuudha. Deeffataa. Inni kun duubattis fuuldurattis bakka lafa dhiphaa irratti akka bahuu danda'u jechuudha. Isadha jechuudha. Bakka dhiphaa irratti duubattis fuuldurattis deebi'ee bootaa sirreeffatee bahuudhaaf.
akka mijatutti jechuudha. Kuni mastaawotii fayyadamee mastaawotii jechuun shufeerri keessa taa'ee alatti gara bitaa mirga isaa ittiin agarsiisu fuuldura isaa kan agarsiisu jechuudha. Inni kun illee fentireerii yookaan immoo karaa qilleensi galudha akkasitti yaadamee hojjetame. Kuni maabiraatii fuulduraati. Kun asaardii isaati yookaan immoo agarsiiftuu bitaa mirgaa jechuudha. Kun illee akkasuma ifaan hin agarsiisa. Kun halkan ibsaa halkan fayyadu jechuudha. Kun illee halkan fayyadamuu illee ni danda'a jechuudha. Kan biraa kan hojjetamee jira siinootiraak malee. Siinootiraak malee tasaabiinsa hojjetamee jira. Tasaabiinsa hojjetamee jira. Qilleensa kan afuufullee hojjetamee jira. Inni kun konkolaataa wal harkisuudha. Konkolaataa lama inni kun kan biraati. Kunillee kan biraati. Walitti hidhamu konkolaataa wal harkisuudha. Kunis akkuma dura kunillee kophaan ba'uu danda'a. Kun uumaa motora tokko kan dinaamoo ofirraa qabu. Kun dinaamoo gallachuu ofirraa qaba. Qulfiidhaan illee banama. Maabiraatii fuulduraa illee qaba. Fuulduratti illee duubatti illee deemuu ni danda'a jechuudha. Inni kun. Maqaan isaa Hacaaluu kunis. Kunis kaampaanichi Hacaaluu hundee isaatiin goggaafame waan ta'eef kunis Hacaaluu godhee itti moggaase. Qulfiin dilli kun maali? Qulfiin ishiin kun kan duubaati. Kan duubaati gaafa ishii kana tuqee gaafa ishii kana tuqee gaafa ishii kana deebisee duubatti oofaa gaafa ishii kana irraa kaasee ishii kana immoo irratti bane fuulduratti akka inni deemu taasisa. Taasisaa jechuudha. Kanaaf amma kobaasaas kan asitti irraa buqqisee gatee irraa banee kobaasaas deemuu ni danda'a. Gaafa feesi biraa barbaadise immoo irratti hidhee fuudhee deemuu ni danda'a jechuudha. Irraa baasta? Irraa hin ba'a. Kun kobaasaan ba'a. Dhufee kan afaan irratti galee irrattis ni hidhama jechuudha. Hoggaa irratti hiitee kan duubaa kophaa sana humna isa kanaatiin deema malee inni kun wanta tokko waan qabu humna kanaatiin deema. Yeroo duuba deebi'u. Gisee duubatti deebi'us akka inni godhe achi gorree kun baalaansii isaa eegaa kun asii hidheera hin deema. Duubatti hin deema. Wantoota gisee deemu harkisee deema. Waan gaarii. Lafatti gabbuusiiti. Ibsaa illee qaba. Ibsaa fuulduraas illee qaba. Isaan kun asaardiidha maddii fi lamaan illee qaba. Asii illee qaba. Inni kun illee baatirii waan hin qabneef ananii hin tinedhe malee asiis baatirii handuubaas hin qaba. Ibsaa duubaan qaba. Saardiin qaba. Fuulduraan qaba. Asii illee baatirii hin qabu malee kilaaskii illee hin qaba jechuudha. Kilaaskii itti hojjedheen ture. Kilaaskii illee hin qaba ture. Lafatti cichooseen buusee oofeesitti agarsiisa kophaa isaas baasee. Kuni kobaasaati. Irratti hin gala. Giseen duratti deemu qulfuu ishii kana irraan deebisa. Ishii kana irratti hambanaa jechuudha. Gaafa duubatti deebisoo ishii kana irraan kaasa. Ishii kana irratti hambanaa jechuudha. Amma fuulduratti oofuudha. Ishii kana irraa kaaseera. Ishii kana irratti banaa jechuudha. Hin deema. Danda'ee deemaa jechuudha. Maalirraa hojjetame isa kana? Walumaa galatti gubbaa isaa kana boodii isaa kana kaartoonii irraan hojjedhee kunillee haalaandiidha akka mastaawotiitti fayyadame. Kunillee ispiikoon isaa kunillee haalaandiidha akka haalaandiirraan fayyadame. Kun qadaada intiniiti. Kuni qulfiidha. Kuni boodiin isaa kun kaartoonii irraa hojjetame. Kunillee goommaan kunillee wantoota hojjetamee irraa badirraan hojjedhee akka motoraatti kan fayyadame immoo dinaaboodha. Kun baatiriidha. Baatirii isaati. Ishiin kun immoo elektiroonis kan jedhamu kun kan motora isaatiif yookaan kan dinaaboo. Isaan kun immoo kan ibsaa asaardii ammaddii fi hanfuulduraati. Ittiin cufan ittiin banan qaba. Ibsaa ishii inifaa asaardii asiin qaba. Asii hin qabdi. Asaardiin ibsaa. Inni kunis immoo warrootuma badan irraa kan hojjetame. Kunis mukaadha, laastikiidha, kunis illee kaartooniidha. Kunillee gommaa shaantaa irraan itti fayyadame. Intini shaansiisaa kan jalaa immoo mukarraan fayyadame. Muka kunillee muka, illee dinaaboo isaati. Kunillee dinaaboodha. Warroota akkasiirraa hojjetame jechuudha. Inni sadaffaa kanadha. Kuni wantoota cilee ta'an yookaan abidda afuufuuf kan fayyadu kan akka kasalaa mana keessatti bakka ho'i jiru bakka ho'a yookaan mana keessa bakka qilleensi hin jirre bakka ho'i jirutti qilleensa illee nuuf gashaa kasala illee nafuufaa mataa warra mataa hojjetan yookaan mataadhaan yookaan mataa muraniif isaan illee mataa isaanii goggoskaa. Ishiin kun
Isteeppii tokko hin banti. Hin dalaga. Amma kun jammareera hojii jammareera. Humna akkan itti dabalu yommuu barbaade asiin dabalaa fi humna akkanis sirriitti akka dafee gosku yookaan akka inni dafee afuufu yookaan wanticha akka inni dafee qopheessuuf qilleensa guddaa akka inni kennuuf ishii kana gaafa hin qannasa sadarkaa lammaffaa qaba. Akkasuma hojiin isaa sadii waan inni ittiin hojjetu tokko dhagaa baatirii lammata soolaarii illee nan qaba aduutu hin jiru malee silaasiin tan agarsiisa ture. Lammata immoo ibsaan malee humna ibsaatiin illee hojjetaa jechuudha. Bakka ibsaan jirutti ibsaan fayyadamta. Bakka ibsaan hin jirretti immoo dhagaa chaarjifattee hojjeta. Bakka dhagaa hin jirretti immoo ifa aduutiin ittiin hojjetaa jechuudha. Waa sadiin inni fayyadu jechuudha. Amma kana hojii kan amman tana gurguruuf hin ta'u moo? Ammaaf yaaliidha. Kun yaaliidha. Ammaaf gurgurtaa. Kana fakkeenyaaf kana. Kuni kasala kan ittiin afuufan yookaan warroota sibiila hojjetaniif akka salphaatti qilleensa kenna. Sibiila yabboo kan haphii ta'e galmalee akka inni ittiin ho'isu yookaan dafee akka inni deemisuuf isaaniif hojjedhee ture. Amma kun hojii qaxitaa kun hojii ittiin hojjechuun danda'ama. Maandajaa yookaan immoo kasala gizee buna danfisan gizee waxii hojjetan gizee ittoo hojjetan ittiin afuufuuf hin barbaachisaa jechuudha. Kan amma namaaf qopheessee jechuun dhaga'e. Kana namaaf kan qopheessee. Jalqaba duraa otoo makiina kanan hojjeteeni afuuftuu qilleensaa kanan hojjedhe deebiin yaadni isaan kanaan dhufee ishii kana ji'a tokko natti fudhate ji'a tokko duuba isaa fi fuuldura isaa hojjechuudhaaf elektirikii isaa diriirsuudhaaf ji'a tokko natti fudhate ishiin kun boodii isaa kana yookaan dugda isaa kana hojjechuudhaaf guyyaa afur natti fudhate deebi'ee shaansii isaa kana yookaan immoo dugda isaa kana hojjechuudhaaf guyyaa sanatti fudhate deebi'ee isaan kana luka isaa fi dinaaboo isaa irratti hojjechuudhaaf guyyaa lama fudhate elektirikii isaallee elektirikii isaa asii amma asitti ibsaa isaa kan kiriikii kaasu akka deemu kan taasisu inillee guyyaa sadii natti fudhate deebi'ee gabbina isaa kana hojjechuudhaaf inillee torban tokko natti fudhate ishii kana ispiikoo ishii kanallee karaa lamaan isaa iyyuu hojjechuudhaan guyyaa tokko natti fudhate deebi'ee mastaawotii fuulduraa kana guyyaa tokko hojjedhe ishii kun gashituu qilleensaati karaa qilleensa gashituudha. Ishiin kun taalgaa ishiiti guyyaa tokko natti fudhate taalgaa ishiiti taalgaadha ishiin kun maabiraatii fuulduraati ishiin kun immoo asaardii yookaan of eeggannoo jechuudha. Akkuma waliigalaatti ji'a lama natti fudhate jechuudha akka waliigalaatti hojiinsa. Gara saantibaatti yoo dhufne saantiba itti baasallee jira. Maallaqaan itti baasallee jira. Anan immoo birrii itti baasin immoo maallaqa itti baasin immoo anan akka kaartoonii anan akka mukaa maallaqa itti baafne warroota elektirikoota kana warroota maabiraatii kana maallaqa itti baaseera. Warroota chaarjiidhaan soosaan tini kana itti baaseera. Baatirii isaallee hin bitama. Lukti isaa kunillee hin bitama maallaqa itti ba'e. Maayyuu ijoollummaa kooti kaasee warroota akkasii kana nama kora. Mana rifeensaa hojjechaan ture ofuma kooti. Deebi'ee mootummaan rifeensa hojjedhu kan ittiin amma ittiin hojjetaa jiran mukarraan hojjedhe. Ittiin ofirra naannaa mukarraan hojjedhe isa bareechee hojjedhe teessoodha inni. Isarraan kan ka'e mana rifeensaa irra taa'anii kan hojjetu. Isa nan hojjedhe rifeensicha nan hojjedha okolis hojjedhu immoo kana nan hojjedha jedhee tanan ofii koo nan hojjedhe kanaafuu walumaa galatti nan hojjedha jennaan ofii kee ofamansiinaan wanti hin danda'amne jiru hin hojjetamu hin danda'amaa jechuudha. Kanaaf namarraa kan barbaachisu yaaluudha. Of qopheessuudha. Nan danda'annaan hin dandeessa hin danda'unnaan hin dandeessu jechuudha. Osoo maallaqni jiraate kan amma gara nama baatutti yookaan immoo gara hojii hojjetutti jijjiiruudhaaf maallaqa barbaachisa. Kuni fakkeenya kuni kaartooniidha waan ta'eef hamma humna isaa kanatti hojjetame waan ta'eef kanarratti mi'a baatee deemuu hin danda'u. Isa kana hin socho'a duubattis fuuldurattis baachuus hin danda'a hamma humna isaa gara waa baachutti jijjiiruudhaaf immoo maallaqa barbaachisa. Maallaqa sun immoo deeggarsoo jiraate hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Isa amma biyya alaarraa galaa jiru asutti hojjetamuu hin danda'a jechuudha. Baatirii inni barbaachisu dinaaboodhaan inni barbaadu baatirichi humna isa dinaaboo sunii gitu qaba. Dinaaboo yookaan immoo baatirii bituudhaaf immoo maallaqa kan inni barbaachisu inni jiraannaan hin danda'ama jechuudha. Isa kana gara hojii hojjetutti yookaan gara nama baatutti gara mi'a baatutti gara hojii hojjetutti gashuudhaaf maallaqa namni na gargaaru yoo jiraate gara isa guddaatti yookaan gara makiinaatti jijjiiruu nan danda'a jechuudha.
Isaan keessa fakkeenyaaf amma an akka makiinaa hojjetan jiru kaampaanii isaan jiru isaan carraa akkasii argannaan anillee hojjechuu hin danda'an jedha. Warroonni asirratti na gargaaruu feetan mootummaas ta'e miti mootummaa hojii koo kana warri na gargaaruu feetan maallaqaan isaa ta'u yaadaan isaa ta'u kamiyyuu lakkoofsi bilbilaa koo jira karaa sun quunnamuu hin dandeessu kaampaanii kamis haa ta'u waanuma kam keessatti hojii kana gara konkolaataa isa sirriitti jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Bishaan Gooldii maaliif fayyadamee? Bishaan Gooldii dhufaatiin isaa yeroo dhiyoodha. Yeroo dhiyoo keessatti beekamtii guddaa argates. Bishaanota jiran keessaa filannoon koo Gooldii dhugaatiidhaaf baay'ee namatti tolu. Lammata immoo maqamti isaallee Gooldii. Gooldii bishaanitti illee hamma maqaa isaa ga'a. Kanaaf illee makiinaa koo irratti illee ittillee fayyadamee jechuudha. Gooldii irratti hojjedhee bishaanicha waan jaalladhuuf maqichi illee hamma bishaan isaa waan ga'uuf kanaaf fayyadame. Oomaa tokko hin agarsiifne. Oomaa hin agarsiifne. Waloo agarsiises gochuu danda'a. Hin agarsiifne amma manaan baafne. Akaawuntii illee qaba. Naannoo magaalaa Shaggar Ashawaa Meedaa kan jedhamudha. Naannoo Ashawaa Meedaa naannoo Gabreelii kan jedhamtutti argama. Argamni koo jedha. Isinillee galatoomaa asillee dhuftanii isinillee kaaffii kanaaf yookaan immoo hojii kanallee isin daawwachuudhaaf isinillee nan galateeffachaa